መልካም ያብጻነ ያብጽኩም አበነዩም ፍሳው ሰላም ማቲወን ዋቀዮ ጆሌና ደከኝ ቁልቁሌቲ ዱበሮ ማርያም ሁንዱምቱ ክርስቲያኖኒ ለፈጅርታ መራት ነገኝ ዋቀዮ ሲፋ ባየቱ ነጋኮቲ ኢጋን ኮን ሰምቤቲዊዳ ሰምቤንቲዊ ሰገንታሌ ገረገራ ቆጴሲ ኢሲን ብራንጋ ሀጅራ ኢጋ ወሮን የሮ ጀልቀባፍ ገረ ዩቲዩብ ኬኛ ድፍተን ሰብስክራይብ ጎቹን ሚሴንሰ ኬኛታ akkasumas like gochuun walumaa galatti subscribe like share gochuun dagatiin ansinin jedha egaa guyyaarraa viidiyoon koo gurraachadha egaa torbee dhukkubbii waan ta'eef torbeen dhukkubbii immoo gaddadha yerootti rakkina Kiristoositti yaaddannu waan ta'eef egaa kunis yaaddannoo isaatiif jecha haala kanaan kan hin dhufe jechaadha egaa maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen Dubroo Maariyaam egaa akkuma yeroo hunda jennutti jechaadha akka dhiifama isaatti Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harka isaa isa waraannameef jedhee qooqa isaa laphee isaa isa waraannameef jedhee akkasumas miilota isaa waraannamaniif jedhee dhiiga isaa dhangalaaseef jedhee fannoo irratti isa fannifameef jedhee Waaqni keenya akka dhiifama isaatti akka arjummaa isaatti tsooma keenya sunuuf fudhatee akka badiif cubbuu keenya sollaan akka arjummaa isaatti dhiifama nuuf haa godhu Waaqayyo nutti araaramu yaa Kiristoos nutti araarami jennee isa haa kadhannu Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka araara isaatti akka eeyyama isaatti akka dhiifama isaatti dhiifama nuuf haa kennu egaa guyyaa irraa waa'ee torbee dhukkubbii ilaalla torbee dhukkubbii kana keessa wantoota taasifamanii fi hin taasifamne maaliifidha isa jedhu wajjin ilaalla gaggabaabsineeti jechaadha sanbooda immoo dhumarratti faarfannaa torbee dhukkubbii sinaffeera jechaadha viidiyoo kana dhuma isaarratti ni argattu kanaaf torbeen kun gaa torbee dhukkubbii yookaan torbee gidiraa jedhama torbee dhukkubbii kan nuti jenneef jechaadha gaa yookaan immoo jennee kan nuti kabajnu kan yaaddannu fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gidiraa arguusaa kan itti yaaddannu jechaadha torbee dhukkubbii kan jedhamu dhukkubbii Kiristoos gidirfamuusaa yeroo itti yaaddannuudha jechaadha tsoomiin kun jechaadha kutaa tsoomii gooftaa kana keessaa isa tokko kan ta'edha jechaadha kunis kan ibsamu gaa rakkina gooftaan keenya irra ga'e kan itti yaaddannuu fi itti sagannuudha jechaadha tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11:26 isinis hanga gooftaan dhufutti yeroo buddeenaa kana nyaattanii xoofoo kana dhugdan mara du'a isaanii labsitu jedha kanaaf du'a isaa kana gaa kan nuti labsinu yookaan immoo du'aa ka'uusaallee kan nuti labsinu torbee kana dabarreeti jechaadha kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo tsoomii guddaa kana keessatti jechaadha galgala guyyaa Hosaayinaa kana eegalee guyyaa Hosaayinaa kaleessaati eegalee jechaadha hanga deebi'ee gaafa jimaata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos awwaalamutti jechaadha hanga guyyaa sunitti torban boo'ichaa jedhama jechaadha hanga kamisaatti torban boo'ichaa jedhama gidiranfamuun kun immoo jechaadha hanga jimaataatti jechaadha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa jimaataa kana inni guddaan kan inni rakkina guddaa isaa gadadoo guddaan kan inni nuuf arge gaafa kana waan ta'eef nuti immoo kana yaaddachuudhaan egaa manni kiristaanaa keenya akkuma nu barsiistetti tsoomaan sagadaan sirriitti gaduuf qabummaadhaan kan nuti tsoomnu jechaadha egaa torbee dhukkubbii kana keessa gaa irra caala rakkina Kiristoostu barsiifama rakkachuu isaa nuuf jedhee dhiiga isaa dhangalaasuu isaati jechaadha kitaaba mana amantaa keenya Gibra Himaamaat kan jedhamu jechaadha gaa hojii himaamaatii keessatti kan raawwatame kitaaba guddaadhaan torban tokko guutuu kan dubbifamu ni jira namoonni beektan ni jirtu isa faa ni dubbifama isa keessatti wantoota baay'eetu jira jechaadha kanaaf akka mana amantaa keenya barsiistutti immoo dhukkubbiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos 13tu jira jechaadha dhukkubbii gooftaa keenya 13 namoonni beektan mee koomentii irratti naaf barreessaa namoonni hin beekne jiraattan immoo gaa viidiyoo isaa isiniif hojjechuun kun oolu yookaan guyyaa boruu yookaan guyyaa roobii viidiyoo isaa isiniif hin hojjedha kanaaf iyyuu egaa dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa sun 13 isaa isiniif gadhiisa jechaadha egaa torbee gidiraa yookaan torbee dhukkubbii kana keessa wantoonni hin eeyyamamne maalidha kan dhiisuu qabnu isa jedhamuuf immoo
Egaa torbii kana keessa kan dhiifamuu qabu tokko wal dhungachuudha jechaadha yookaan immoo harka wal fuudhuu wal dhungachuu jechaan nagaa wal gaafachuurraa kaasee jechaadha. Kunis yeroo torbee dhukkubbii hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo fannoo hin dhungatan wal dhungachuus ta'ee gateettiitti walitti bu'anii yookaan wal hammatanii nagaa wal hin gaafatanii jechaadha. Kanaaf harka wal qabachuun hin eeyyamamu. Kun immoo maaliifidha yoo jenne egaa yaa gooftaa yaa barsiisaa nagaan siif haa ta'u jedhee Yihudaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin dhaqee dhungatee nagaa gaafatee harka fuudhee gara Fariisotaatti kennee jechaadha. Kana yaaddachuuf nuti immoo nagaan torban kanaa kan sobaati waan taateef kan Yihudaan sobee Kiristoosin itti dabarsee kennedha waan ta'eef isatti yaaddachaa soomaa jirra waan ta'eef harka waliin gaafannu jechaadha. Harkaan harka walitti hin fuunu, waliin dhungannu, waliin hammannu, gateettiidhaanis walitti buunee asii fi asiin isa wal gaafannu sunis hin gaafannu jechaadha. Kanaaf haala kanaan jechaadha maatiiwwan Waaqayyoo kan manni amantaa keenya nu barsiistu jechaadha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin adda baasan iyyuu hin beekan ture jechaadha. Warroonni Yihuudootaa Fariisonni barreessitoonni Fariisotaa jechaadha. Egaa akkamii hunduu isa fakkaatu ture akkamitti adda baafanna jennaan ani deemee kana nani dhungadhu isa qabattu jedhee dhungate jechaadha. San booda erga dhungateen booda isaan immoo isa qabatan jechaadha. Kanaaf iyyuu kana yaaddachuudhaan hin ta'uu jechaadha kun wal dhungachuun jechaadha. Kana malee immoo yeroo kana gaa dabarsee qarshii 30 kennuusaa kan itti yaaddannu jechaadha. Kanaaf fannoonis hin dhungatamu. Sababiin isaa immoo torban sun torban kun jechaadha. Walii galtee yookaan immoo yaraan itti waliif galame yookaan mari'atame malee torban jaalalaa fi gammachuun itti mul'ate waan hin taaneef kana yaaddachuudhaan nageenya akkasii waliin jijjiirru jechaadha. Akkasumas kakuu moofaa yaaddachuuf jechaadha. Yihudaan gooftaa dabarsee qarshii 30tti kan kenne jechaadha. Kana malee immoo egaa torbee kana keessa guyyaa roobii keessatti iyyuu Fariisonni kun wal gahanii yarummaa kana Kiristoosiif gidiraatti kennuuf guyyaatti mari'atanidha waan ta'eef egaa guyyaa kana yaaddachuuf nuti immoo jechaadha. Guyyaa kanas immoo itti yaadatamuuf jechaadha. Kun nuti harka waliin fuune jechaadha. Ani kanan dhungadhu isaan qabadhaa akkuma dura isiniin jedhe jechaadha. Kanaaf haala kanaan jechaadha. Nageenya daabiloos waliin kan wal fakkaatudha. Nagaan kun jechaadha. Fakkeenyaaf Hewaan hin deeme nagaan siif haa ta'u jedhee sobee ishee goyyomsee akka dogongoran taasiseera jechaadha. Amma fakkeenyaaf seexan. Kanaaf nagaa kanaanis waan wal fakkaatuuf nageenyi torban kanaa waliin gaafatan jechaadha. Kana malee kadhannaa kamisarraa kan hafe sirni kadhaa jechaadha. Yookaan qiddaaseenis kamisarraan kan hafe torbeen kana keessa hin gaggeeffamu. Keessattuu kamisa keessattis immoo qiddaasee guutuu miti jechaadha kan inni qaddafamu. Kanaafiyyuu yeroo hunda seera mana amantaa kan ta'e seerri cuuphaa yookaan immoo kiristinnaan hin taasifamu. Yeroo namni du'e immoo fitaatii kan jedhamu hin kennamu. Seera maahileetii, seera fuudhaa fi heerumaa, takliilii fi kan kana fakkaatan qurbaanaan bakka takliilii jechaadha. Takliiliinis hin taasifamu jechaadha. Takliiliin hin taasifamu guyyaa kamisaa sun sirni qurbaanaa ni jira. Fooniif dhiigni Waaqayyoo ni kennama. Guyyaa sun keessattuu guyyaan sun guyyaa itti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foonii fi dhiiga isaa yookaan immoo qurbaana guyyaatti hundeessedha jechaadha. Duuka butoota isaatiif hiree nyaachisee jechaadha waan ta'eef. Kanaaf guyyaan kunillee haala kanaan dabarfama jechaadha. Kana malee gaabbii kennuu fi galuun Waaqayyo si haa eegu jechuun hin jiru jechaadha torbee kana keessa. Walumaa galatti waggaa hanga waggaatti tajaajilli hafuuraa uummataaf kennamu dhaabbateet kan yeroo jechuunis immoo sirnoota torbee dhukkubbii keessa raawwataman qofatu raawwatama malee waggoota hunda keessa kan kennamu sun guutummaan guutuutti hin kennamu jechaadha. Torban kana keessa nyaanni baay'ee qoofamee hin nyaatamu. Nyaanni qoofamee baay'ee hin nyaatamu. Dhugaatiinis baay'ee hin dhugamu. Sagannis
kan dura caala baay'isee sagadama jechaadha. Irra caala kan torbee kana keessa sagadatu baay'ata jechaadha. Yaa Waaqayyo nu maari gidiraa keenya hundaaf ati dhiifama nuuf godhi. Fannifamtee bilisa nu baasteetta. Dhiiga kee naaf dhangalaasteetta. Ani immoo gatii dhiiga kee balleesseera. Akka arjummaa keetti dhiifama nuuf kenni jennee yeroo isa kadhannudha jechaadha. Egaa dimshaashumatti gooftaan duuka bu'oota erga miila isaanii dhiqee dhiiga isaa fi foon isaa kennee fi nutis erga gaabbii gallee dhiqamnee dhiiga isaa fi foon isaa dhuguunii fi nyaachuun akka nurra jiraatu ibsuuf jechaadha. Immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanafaa kan inni taasise jechaadha. Miila isaanii guyyaa kam isaanii dhiqa jechaadha. Waa'ee isaa irrattis hin haasofna waan ta'eef jechaadha. Egaa kana malee immoo miila duwwaa faa deemuudha jechaadha. Egaa miila duwwaa deemuudha. Dirqama miti garuu namni barbaade ni deema jechaadha. Amma namni guguddaan hin deemu, ijoollee qofatu deema. Dur hin deemna amma hin deemnu nutis. Egaa namni deemu mirga qaba. Amma fakkeenyaan deemuu nan danda'a, dhiisuus nan danda'a. Yoo hin deeme eebba ofuma koon argadhaa, yoo hin dhiise akkasuma jechaadha. Kanaafiyyuu kun immoo maaliif yoo jenne qullaasaa uffamu Kiristoos yookaan immoo miila qullaasaa deemuusaa rakkachuusaa jechaadha. Isuma kana yaaddachuuf kiristaanonni haala kanaan dabarsu jechaadha. Torban kana egaa kun carroomu guddaa namaati. Kiristoos carraa guddaadha waan ta'eef Waaqayyo carraa kana nuuf kenneef immoo egaa ulfinni isaaf haa ta'u Waaqni keenya egaa akka arjummaa isaattis dhiifama nuuf haa godhu. Egaa waan xinnoo ishii kanan siniin jedhe jechaadha. Torbee dhukkubbii keessa egaa sirriitti kan taasifamu keessa walumaa galatti wantoota kana isiniif kaaseera torbee dhukkubbii kana keessa jechaadha. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka arjummaa isaatti akka dhiifama isaatti sooma keenya kana xumurree ifa du'aa ka'umsa isaatiin akka nu ga'u fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa Waaqayyoof homtuu hin dadhabamu. Kadhannaa keenya sunu dhagaa, cubbuu keenya sunuuf dhiisa. Kanaaf jabaadhaa soomaa bakkuma jirtanitti egaa Waaqayyo isin faana haa ta'u. Jabaadhaa egaa biyya alaas biyya keessas kan jirtan sagadaan cimaa yeroo raftan yeroo hiribaa kaatanis illee sagada. Kanaaf warroonni mana amantaa deemuu dandeessanis mana amantaa deemuun sagaduu qabdu. Egaa kabajamaa ulfaadhaa faarfannaa gaabbii kanatti aanee isiniif dhiyaataa isa dhaggeeffadhaa. Nagaa ta'a. Mahalo ya Waaqayyo uumaa keenya fayyo dideen kunoo madaan keenya galaanitti tubbuu didee guutee ijoollee kee hedduu galaafatee. Akau dalabang kami, ane galuda damne, mehida mutibahayati, nama ite manus damne, cidiga nabote, kono raso hamate. Formata isa wallale martino siti wawate mahalo ya Waaqayyo makenya fayo didem kuno madan kenya galan titubu ijoollee kee hedduu galaafatee.
sokore ne no farana me sabne jirenya lati darmale warigame hero tigara jabate diga Israel lolase daiman qadim bekne matama ulatese malo ya wakayo makenya fayo didem kuno madankenya galan titubu didegute ejo lekedu galafate Isa kamagalofna balin sawalalame kore doke kesati dade undi dirifame noti dukana emale sefoi fada ya gofta Murto kelatu dafite anga yomiti talista mahalo ya wakayo makenya fayo didem kuno madankenya galan titubu didegute ejo lekedu galafate yawa kayo badura me kenyaresi hiren kenda siresa ango kenuf mulesi hentalisin malif dona oswatin ufdu tetertu haga ubari gadakun Kenu tasisi kotu 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 ya wakayo arifatu sabagedan terbacae sesabatu Meradue fotu make nunacisi Kana panggil jadi nake muadasi Toho badin bernasi nuradasi Nulis garam nake sisi Anatha jinne jira dafinu kotu gofta Anatha jinne jira dafinu